بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم ونصلي ونسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه المجودين للكتاب المبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله بسم الله أكبر. بسم الله إن جد سينسا دبيك يا الحمد لله فارو ربيك يا بغن أفجرات تنبولي وانك يا بغن وفتن كاكباتني فيا ويلكم بغن افتن إدو غاري يادا كويب سچو ربنا غرغاري وركا كبا بها في إهاني نغيني أكامي وبولا وان ديني وركي سموتا بادي يا مغالا بريدني دفن ميغا منالالا ani haa dhufu ka warri الله keessummoota أكبر. waluma seenatii qaqqabadhaa boota. Sababa katmii qur'aanaa walitti qabamne alhamdulillahi ka waliin gammanne waan feetan sooradhaa nyaata ka halaalaa foonillee yoo feetan hoola re'ee gaala quxummiinis jira kinoo gubbaa laala. Nyaata aadaa feetu ألا murtiirra caccabsaa isa shawaa kootiin الله isin أكبر. dhiheessa. Jira wanti hundi Pepsi fi Miriindaan dalgata irraa nyaanni kamuu jira aadaa hunda irraa waan feetan sooradhaa ka barbaaddan irraa nyaata Oromoota hunda qopheeffame Harargeef Wallaggaa Jimmaan dabalamee Arsii Shawaa Iluu akkasuma Baalee marqaa fi caccabsaa jira buddeenillee. الله أكبر. Biddeenni kafooni kitfoodhaan tarraa'ee marqaa fi caccabsaan dhadhaadhaan qophaa'e makiinadhaan immoo ka dhuftan xayyaara asuma bultanii yaadinaa narraa firaashaaf tiraasa qopheessinee jirra gaduma taatii jabeessa takbiiraa. الله أكبر. Keekinis qophaa'ee addatti muramaa. Ustaaz Juhaar biraa mee maaltu dhabamaa? Waan feetan barbaannan asuma argamaa. Shaayin kafeetani fermuuzan tarraa'ee bunas kafeetani jabanaan qophaa'ee boqqoolloo findishaan biratti addaa'ee isinumti taa'aa hunda الله أكبر. qophaa'ee. Bifaan waliin beeknu asitti wal barree obbolaa taanee dhiirrabbii baranne akkam nagaa jirtu inni xiqqaa guddaa shamarroof dargaggoo namoota guguddaa. Baga dhuftan hundi keessummoota keenya gamtaa appii immoo jarri ollaa keenya wal malee hin qabnu waliif qabeenya waamicha kabajuun kanas nu dhuftanii karaa dheera deemuun fagoo dhakaatanii gaaraf tabban jenne galaanas ceetanii walumatti qabaan dhiiraf dubartiin inkaan dahnaa maxxuu hundumti keessanii. Gammachuu katmii qur'aanan walaloon tarreessaa kaasitti argamu barataaf barsiisaa diinii Allaatiif ka ta'an gaaddisaa sagantaan harraallee nama gammachiisa walaloo kootiniin sin bashannansiisa. الله أكبر. Jirra jennee jirtu uummata musliimaa ka walitti dhuftan gamanaa fi gamaa innis guyyaa katmii guyyaa kabajamaa markaza ifaa islaamaa keessatti argama. Dubbiitu naan deeme karaarra namaqsee eebbifamtoota achiin achisin الله dabarsee أكبر. baganaaf gammaddan irra deddeebisee markazni ifaa islaamaaf keessummoonni asii akka minaguma firdawsaf ummu hamza qur'aana kattameen dhagahe ammuma waa beekatii miti gammachuun xiqqoo gunguma rabbi na gargaari wantuma hundumaa. الله أكبر. Mudannoo hundumaa keessa dabartanii ummu hamza firdoos qur'aana buuftanii isiniin jenneerra baga gammaddan ka ummu hamza firdoos nuyis gammanneerra ustaaza wajjiinis milkaa'aa jenneerra jabaadha baradhaa diin rabbii olaanaa wadafiit na hunjii yalle moda haalaa namni diin barate abbaa fedhe caalaa. Akkamiin sinibsu sinis الله barattoonni أكبر. jireenya biyya namaatiif mataa gaccabdanii harrafamaa jiraachaa kaayyoof of qabdanii fiiga markaza dhufaa maadaamiin wal dhabdanii haadha miidiyaa taatanii miidiyaan hordofne jireenyi jabaatus markazarraan hafne dadhabne jettaniis galgalaan hin rafne waa'ee keessan ibsuuf jechootuma dhabne. Fiiga markaza dhufaa yoo xiqqoo qaraatanii maadaamiin siyaamtee maayikii gattanii dadhabbii fi faajee guddaarra jirtanii jazaa keessan haa deebisu rabbiin jannataanii sumayyoonni keenya waan keessa jiranii akkan taane taa beekna walumaanii ajaja madaamii hundumaa danda'u rakkoo maatii hundaan kan mataa sossa'u jechattiin sin absu argachuun danda'u. الله أكبر.
أنا دوبت قوين اللافين بكما جرتني كدجا فعيشا سينا أجيسني سمية فعسيا هدو جرسني نتستوق أمنا كجرسني ننجمد دقاقرانا رافتني بقى جمدن قرآن بوفتني أما اللي جبادا كايو قل مانجيسني واندان رومتني قلتو بيا كيسني بلالوني كينيس كادموني ديني مركز كيستي وري أرقمني دي ربي برودة هدو إفاجني جبادا أما اللي وري تجرتني قرآن الله وري قراتني تيك توك فيسبوك اتما إفتني تاب تاب في بوستي يوم دن تاغوتني فايدة أبو إساق كان هبتني مركز قرآن إيقاق هبتني جبادا أما اللي ملكا أفتسني بروس ربي برايتين الله جمدني أكبر mudannoo mudannoo guguddaa itti sabartanii baga gammaddan kaa qur'aana buuftanii madaamin na'am jecha ustaazan afwaan jecha araba dhokachaa sammaa gurrarra kaachaa warri barattan diin rabbii ol ta'e guyyaa gammachuutiin baguma sin ga'e. أنا الله أكبر Waa'ee dhimma kaanii asumaan gabaabsee gara ustaazotaan achi sin dabarsee ustaazota keenya baay'een sin jaaladha hundumti keessan umrii nuuf dheeradha ofirratti baannee kadiini amaana wal qooduun malee itti deematii wal faana jabaadha jabaannee waliin tabbabaana ustaazota keenya xiqqoo ishee faarsaa duwwii isaanii xiqqoo ittiin aarsaa asiin nu gahanii kaffalanii aarsaa ustaazota keenya baaba salammata jazaan keessan haa ta'u olaantu jannata nu dura buutanii nuuf taatan agartuu dhugaasiniif jecha lubbuun nam marartu. الله أكبر Gaddaaf rakkoo keenyaaf kasammuun jeeqamu mirgi ustaazota nuuf haa kabajamu warra nu bareechuu gaafa gammachuu keenya ka bakka nuuf bu'e haadhaaf abbaa keenya dhugaa yoo dubbanne ustaazota keenya irra deddeebi'ee hedduu galatooma diinii fi dunaadhaan beekamaa durooma isin haa milkeessu addunyaa fi akhiraa isin eebbisuufis nin dhabe waan biraa sintu nu qaroomse mirga keenya falmee akhiraa argadhaa ka jannataa galmee galatoomi ustaaz hamtuun sin argini gufuu fi gufaanni tasa sin argini galata kan keessan hin fixnu dandeenye osoo danda'amee jannata sin keenye diinii fi dunaadhaan rabbi ol sinaa kaasu haadha manaa bareedduu isinaa badhaasu diinii fi dunaadhaan rabbi ol sinaa kaasu haadha manaa bareedduu isin haa badhaasu ishee tapha beektu bikiraa bareechituu jiru rabbiin kan koo guddaan isiniif haa hiru ishee diinii qabdu qatalee dubartii isheen akka kanaa isinumaaf malti kan ishee jaallattan ishee sin jaallatti dogongora fedhe wal isin jibbitu bareedduu isiniif haa laatu haadha manaa gaarii ishee sin jaallattu yoo mana ol seenta sinitti maramtu yoo biraa baatanis adda sin dhungattu ka jannata dhaqxan harka wal qabdani ishee akka kanaan sinii hawwatanii shamarritti adii yoo ifaan badallee isiniif ibsitu rabbiin kan koo guddaan isiniif haa laatu ishee abbaa manaaf jaartii ta'uu beektu ishee ilmaan keetiif haadha ta'uu beektu shamarreen akkasii isiniif haa baatu ishee fuulli ishee akka ifa aduu diini rabbii irrattis shamarritti jabduu ka ibaada rabbii wajjin jabeessitu diini allahatiif seena galmeessitu isiniif haa kennu aashiqee dubartii isheen akka kanaa isinumaaf malti ishee dhiiran beekne isinuma malee isheen akka kanaa isinumaaf malee ishee aaran beekne kokkolfuma malee way jireenya akkasiinuma tole ishee naafa qabdu dubartittii ollee akka iji keessan irra biraan laalle ishee rifeensi ishee dugda keessa ciisu bareedduu akkasii isin haa badhaasu durba akkaan beektu uffannaaf dibannaa rabbiin kan koo guddaan isinumaaf kenna fiqiriske maqaabir saayihoon fiqiriske janna musliima waan taaneef nuti akkas jenna dubartoonni keenyas kan hin qabne bulti jaalalli dhugumaa diin rabbiitiin tolti isiniif haa kennu dargaggoo gameessa ka qabu areeda dhiira diin bareeda isiniif haa kennu abbaa gaarii dhiirichaaf shaala inni akka kanaa isinumaaf mala isa ba'uuf jennaan adda sin dhungatu isa jennaan galfatu bashaasha bareeda kan sinin aarsine abbaa manaa gaarii kan sinin daarsine isiniif haa kennu obbolaawwan diini aamin jedhaa dhugaa yoo na dhageessanii jabaadha baradhaa hundumti keessanii galma sin geessanu barnoonni fayyaadha fayyaa qaaba fi qalbummaa rabbiin jara faarse dhuguman sii hima شهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط توكيتم ربي ور رقابه ربي في ملائكة ور علمي أبو رب منون جه دجي في سميد أول تنكتاو رجع سيهم ربين أكجو
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون قويا يا ترتن قلبين هوتني فردوس فم حمزة بقى أجرتني قرآن بوسنس برط مرامتي جنا كان جالس سنقافة أجتي كتابة قداد دوبانتي أنا جبات برات دايسان تببانا ولا لو كوراس مان قبل سايسين الله أكبر كما أستاذتان أجسين دبرسا الله أكبر الله أكبر